Barsiistonni yuunivarsiitii Jimmaa daastariin bilaakboordii ittiin haqaniin fonqolcha narratti gaggeessan jedhe mootummaan yeroo isaan himatu. Muhammad Deksisoo bakki inni geeffamee dhabamuun maatiitti yaaddoo uume. Namoonni kophee seexaanaa bitatan akka deebisan waamichi dhiyaate. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoowwan kanneen gama keessan dhiyeessina. Odeeffannoo kana kan gama keessan dhiyeessu Antolchaa Hussein Maddaatiin. Odeeffannoon kan isiniif dhiyaatu AGM Arraayim. Warroonni YouTube channel keenyaa subscribe godhin tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattiimaan gara odeeffannoo keenya guyyaa irraatti isin ceesifna. Aadaa akka nu beeynutti akka namni hundi beekutti akka addunyaan beektuttis mootummaa irratti fonqolchi kan gaggeeffamu meeshaalee waraanaa, taankii, jeetii, xiyyaarota waraanaa, helikoophtaroota, matarayyeesaa fi meeshaawwan gurguddaa lolaatiin malee daastarii bilaakboordii ittiin haqan akka ta'e namni tokko hin beekne. Meeshaalee waraanaati mootummaa fonqolchuun homa jiru. Addunyaa irrattis bakka hedduutti mul'ate. Garuu kan amma Itoophiyaatti mootummaan ittiin barsiisota yuunivarsiitii Jimmaa himate kanarraa adda. Barsiisonni yuunivarsiitii Jimmaa fonqolcha irratti gaggeessan jechuudhaan himatamuun isaanii namoota hedduutti ajaa'iba guddaa uume. Barsiisonni yuunivarsiitii Jimmaa xumura torbee darbeetti to'annoo jalaa oolan yakka mootummaa fonqolchuu jedhuun mootummaan himatu maatiin isaanii miidiyaatti himan. Itti aanaan pirezidaantii yuunivarsiitii Jimmaa kan turan Dr. Abdullah Baqqalaa mana jireenya isaaniitii jimaata barii poolisiin qabamuun buufata poolisii magaalaa Jimmaa aanaa tokkoffaatti hidhamuun maatiin himaniiti jiru. Isaa waliin Profeesar Sultaan Suleyman diinii barattoota yuunivarsiitii kan tahan obbo Walduu Asaffaa fi itti aanaan isaanii barsiisaa Badhaasaa Farajaa ogeessaa baqaqsanii hodhuu kan tahan Dr. Bilisummaa Mul'ataa barsiisaa Diimaa Nagahoo, Dr. Takluu Gammachuu, Shamsaddiin Ammee fi barsiisaa Fayyeeraa Gooduu qabamuun himaman. Haati warraan Dr. Abdullah Adde Burtukaan Idiluu akka jettetti odeeffannoo qabnuun Dr. Takluu Gammachuu gaafa jimaataa namootni kan qabaman karaa deemanii waan tureef dhagahanii ufumaa gaafa wixataa dhaqan jedhan. Namootni yakkaan shakkaman kunniin himannaan amma lakkoofsi isaanii 10 gahu qubaa qabaa kan jedhan Adde Burtukaan poolisiin mootummaa fonqolchuuf yaalii gochaa turan amma humna hidhatee bosona jiru abaa'oo shanee humnaa fi mallaqaan deeggaraa turan jedhee akka himatee miidiyaatti himaniiti jiru. Dabalataan mooraa yuunivarsiitii Jimmaa keessatti jeequmsa kakaasuuf yaalu godina Jimmaa aanolee garaagaraa keessatti uummata mootummaa irratti kakaasaa turan jechuun himatan. Poolisiin namoota kanneen yakka kan raawwachaa kan turan bara 2012 hanga bara 2013 jechuun mana murtiitti akka himatee Adde Burtukaan himaniiru. Kanaafis ragaa dhiyeessuuf qorannoo bal'aa waan nu barbaachisu beellamni guyyaa 14 akka kennamuuf gaafachuu Adde Burtukaan himan. Shakkamtoota 10 galmee tokko jalatti himatamanii kan dubbatan Adde Burtukaan hunda isaanii abukaatoo dhaabuun isaanis himaniiti jiru. Abukaatoon shakkamtoota guyyaa beellamaa poolisiin gaafate dheeraadha. Namootni kunneen yakka osoo hin hojjetiin harkatti waan qabaman hin qaban jechuun akka gabaabbatuuf gaafataniiti jiru. Manni murtiis beellama guyyaa 10 kanneen poolisii akka ragaa isaa dhiyeessuuf ajajee Adde Burtukaan dubbatan. Akka maatiitti guddaa gaddineerra sodaa keessa galleerra rakkoo maalitu jira jennee hoggansa yuunivarsiitii gaafannus hin beeknu ajajuma olii dhufeen nuun jedhan osoo isin waan as keessatti ta'uu hin beekin akkamitti ajajni olii dhufe jennus deebii gahaa hin arganne jedhan Adde Burtukaan. Poolisiin jarri kunneen waggaa tokko oliif yakka ajjechaa turuu isaanii beeka taanan amma kana booda ragaa funaanuun hin barbaachisu ture kan jedhan Adde Burtukaan gochi akkasii kun faayidaa inni biyyaafis qabu nuuf hin galle jedhaniiti jiru.
Poolisiin jarri kunneen waggaa tokko oliif yakka ajjechaa turuu isaanii beekna taanaan ammaan kana booda ragaa funaanuun hin barbaachisu ture kan jedhan Aadde Burtukaan gochi akkasii kun faayidaa hin qabu jedhan. Namootni hidhaman hayyoota beekamoo yuunivarsiitii keessa hojii isaaniitti ciccimoo ta'uun beekam isaan hidhuun bu'aa akkamii akka qabu hin barreesse jedhan. Kibxataan dheengaddaa ciree geessanii garuu namni bahee isaan harkaa fuudhu akka dhabame kan himan haati warraa Dr. Adulaa osoo hin nyaatiin barfachuun isaanii dubbatan. Egaan odeeffannoon gama kanaan jiru kanuma. Odeeffannoo gama biraatiin Muhammad Deeksisoo eessa akka geeffame erga wallaalame torbee darbeetii jira. Sagantaa eebba barattoota yuunivarsiitii Jimmaa Baranaa irratti sagalee mormii namoonni siyaasaa hidhaarraa akka gadhiifaman Haacaaluu Hundeessaatiif jechuun sagalee erga dhageesseen booda ture dargaggoo Muhammad Deeksisoo to'annaa biltsiginnaa jalaa kan oole. Ergasii hojjettoonni yuunivarsiitii Jimmaa lama waliin hidhaa erga tureen booda yeroo lama galmeen himataa adda addaa irratti banamee ture. Hojjettoonni yuunivarsiitii Jimmaa lamaan boodarraa wabiidhaan gadhiifamaniitii jiru. Himanni jalqabaa jeequmsa kakaasuu kan jedhu kan himatame. Ergasii galmeen kun gaafa gurraandhala 17 bara 2013 cufamnaan ammoo galmee haaraa magaalaa Jimmaa keessatti boombii harkaa dhoosuu jedhuun si'a lama mana murtiitti dhihaatee ture jedhan abukaatoon isaa obbo Obsinaan Girmaa. Barsiisonni yuunivarsiitii Jimmaa 10 biiroon ammoo xumura torbee darbeetti to'annaa jalaa oolfamuun yakka mootummaa fonqolchuu jechuun himatamuu kan reef isiniif gabaaseedha. Taateen amma yuunivarsiitii Jimmaatii fi godina Jimmaatti ta'aa jiru waan baay'ee nama gaaddisiisuudha. Dargaggoon kun ergaa guyyoota 8 dura qaama nageenyaatiin fudhatamee hanga ammaa eessa akka jiru hin beeknu jedhan maatiin. Obboleessi isaa Sultaan Deeksisoo akka jedhetti Muhammad achi buutee isaa erga wallaallee amma guyyoota 8 ta'eera jedhan. Kanaanis maatiin dhiphina hamaa keessa jiraachuu himan. Uffatumallee kan ofirratti uffateen ala waan tokko hin qabu ture. Gaafa fuudhanii deeman amma akka eessa akka geessan beekuu hin dandeenye. Buufata waraanaa keessa galchan kan jedhu oduu dhageenye malee homaa mirkaneeffachuu hin dandeenyes jedhan. Abukaatoon isaa Obsinaan gama isaatiin dargaggoon kun buufataalee poolisii magaalaa Jimmaa jiran lamaan keessa akka hin jirre mirkaneeffanneerras jedhan. Kanaan alatti garuu maamila isaanii kun maal keessaa fi eessa akka jiru beekuun rakkisaadha jechuun dubbatu. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa gama isaatiin dhimma dargaggoo Muhammad Deeksisoo kana itti dhiyeenyaan ordofaa jiraachuu himeetii jira. Komishinichatti damee Jimmaatti daayirektarrii dhimmoota kominikeeshinii obbo Dassaalany Gammachuu akka himanitti bakka dargaggoon kun jiru akka baruuf qaamolee nageenyaa biraan fedhiin jiru gadi aanaadha jedhaniiti jiru. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo dargaggoon Muhammad Deeksisoo dargaggoo qabsaa'aa onnee sibiilaatiin kanaaf dafee akka hidhaa keessaa rabbi isa baasuu hundi keessan du'aayii gochuu hin dagatina. Odeeffannoo keenya isaa dhumaatiin namoonni kophee seexaanaa bitatan akka deebisaniif waamichi dhiyaate. Kophee seexaanaa torbaan darbee gabaaf dhiyaatee ture. Namoonni kophee kana bitatan akka deebisaniif waamichi dhiyaate. Kun kan ta'e kaampaaniin kophee beekamaa Nike himannaa dhaabbata MSCHF jedhamu biraandii isaatti fakkeessuun hojjetee gabaaf dhiyeessee irratti banee ture mo'achuu hordofeeti. Tibba darbee dubbiin kophee seexaanaa dhiiga namaa soolii isaatti dabalamuun hojjetama jedhamee dubbii ijoo turuun isaa ni yaadatama. Kopheen kun biraandii kaampaanii beekamaa Nike hojjetu fakkeeffamee hojjetamuun isaa ammoo dhimmicha akka gara seeraa deemu taasisee ture. Kopheen kun urjii gara 5 qabu akkasumas erga wangeela Luuqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 18 seexaanni akka bakakkaatti yommuu samiirraa kufu ani argeera jedhu itti barreeffamuun hojjetame. Kophee dabalatee kaampaaniin meeshaalee ispoortii beekamu Nike dhaabbata kophee seexaanaa biraandii isatti fakkeessee hojjetee mana murtii falmee mo'atees ture. Amma immoo dhaabbanni kophee seexanaa hojjete kun akka qaama murtee seeraatti kopheewwan gabaa keessa raabsamanii turan deebisiisuun maamiltootaaf beenyaa kaffaluu kaa'eetii jira. Kopheen gatiin tokkichi isaa $1
1,018 baasu kun Nike Air Max 97 kan jedhamurraa fooyyessuuf hojjetame. Kophee cimdii jaha hojjetaman keessaa hunduu raabsamanii tokko qofatu hafee jira jedhe Nike. Beenyaan kaffalamu kun dubbii himannaa Nike dhaabbatichi mallattoo daldala koo fayyadameera jechuun dhiyeesse hordofeeti. Dhaabbanni kophee seexaanaa hojjetee MSCHF kophee tokko haftee sana garuu ol kaawwachuuf jira jedhameeti jira. Addunyaan akkana keessa jirti. Kophee seexaanaas oomishaa jirti. Rabbi nu haa baraaru. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon arraaf qabannee isiniif dhiyaanne kanuma odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal agarruutti nagaan nuuf tura.